Mara mani mara. Sundal mara kuna kara. Sana inar. Are abro kotu karna azara. Abro kotu. Abro kotu. Bakati jirtu jedhin dubbadhu fagoona irraan jirtu mana kiyyaa keessa lubbuu kiyyaa keessa akka jirtu hime aniin of dammaqsa hiixadheen dhaqqabu bakati jirtu jedhin dubbadhu fagoona irraan jirtu mana kiyyaa keessa lubbuu kiyyaa keessa akka jirtu hime aniin of dammaqsa dammaqsa anafin dammaqsa maqaa kee ol qabee leellisa galata guddaa fudhadhu gooftaa sittiin baay'atu beeksitaan gaala galata guddaa fudhadhu gooftaa sittiin baay'atu beeksitaan gaala. nagaan isiniif baay'eetu jecha ansurraa baay'aan jedhama. Seefraa Tiubiirraa jaallatamtootaaf kabajamtoota Seefraa Tiubii hundaaf kan qabaddeen feeqoosaa garagaraan qabatee jira. Damdolloo keessa jira sababa koronaatiin Finfinnee dhiisnee Damdollootti gallee sadaan tokko teenyee zanaa fataa jechaa turre ijoollee baay'ee wajjin diraamaalee isinii dhiyeessinee turre. Amma immoo kunoo ijoolleen Damdolloo salfii akkamittiin gaa'oo isinitti argisiisuun dhume. Namoonni baay'een sababa koronaarraan kan ka'e eebbifamtooti bara 2012 manatti keessanii kan jirtan biyya alaa deemuuf kaatanii iskoolaarii garaagaraa argatanii wayidamoo biyya alaatii gara biyya keessaa dhufuuf jettanii sababa koronaatiin socho'uu kan dhabdan jallee hundeessanillee iddoo fagoo irratti sababa koronaatiin wal arguu dadhabdanii fageenyarra kan deessan yaaddoon qabaatinaa waan hundumtuu raawwateera. Addunyaan kittibaatee argattee waan hundumtuu iddoo isaatti deebi'aa jira. Zanaa fataa duwwaa akkasiin jettan barbaada. Chaanalii koo subscribe godhaa na guddisaa. Chaanalii koo subscribe laayikiin dagatina isinitti argisiisaa. Namoonni gaafa salfii ga'u jedhan waan addaa gaafatti ta'u inni simmeetiin akkamii akkatti dhaga'u akkasiin ilaaltaniin barbaada. Kana laalaa itti gammadaa subscribe na godhaa walii wajjin deemnaa. Vale, sí, también vamos a hacer eso. Pero si no le voy a dar la anchola que se toque, tío. إذا جاي من الزيجة Sana inar. Are abro kotu karna azara. Abro kotu.